Dambidollootti ni hidhamuu jalqabe. Yeroo jalqabaatti Dambidollootti kan na hidhe eenyudha yoo jenne OPDO. Gaafa sana kan biirootti na waame, kan mana hidhaatti na erge, kan fuudhee na geesse, mana hidhaa keessa kan na kaa'e TPLF otoo hin taane OPDO. Nama sana har'as maqaa isaa dha'uu nan danda'a barbaachisaa yoo ta'etti. Achii booda amma fedhan eeganuu hidhaniin booda gannu lakkisan. Eegasii immoo Haroo Saboo yookaan Alam Tafariittis immoo yeroo lammataatiif deebi'anii dhabe. Gaafa sanas kan na hidhe eenyudha? OPDO ammas kan na hidhe jechuudha. Amma fedhan eeganuu hidhaniin booda uummatatti nu dhiyeessanii namichi kun homaa nu goone jedhee uummati amma nuuf gada lakkifamu jennaan ganna lakkisan. Guyyaa tokko immoo lama na bulchanii amma immoo deebisanii achii fuudhaniitu lafa namni hin agarre laga ceesisanii kaampii waraanaa keessatti immoo deebisanii na hidhan. Ammas kan kana godhe OPDO dhuma. Isaan booda immoo maaltu ta'e? Eegan Adaamaa eegatiin gara Adaamaatti jijjiiramaan eegan dhufee booda immoo Adaamaadhaa barattoonni maaliif teessoon caffee Oromiyaa maaliifiti Finfinneetii gara Adaamaatti maaliif jijjiiramaa jedhanii barattoonni kolleejjii keenya baratan fincila tokko yeroo isaan kaasan nuunnu qoratanii isintu kana goosisa jedhanii kolleejjii sanaatti nama 19 nu ari'an. Gaafa sana kan nu qorate OPDO Oromoodha. Kan achii nu ari'e diiniin xalaa nu kennee nu ari'e Oromoodha. Ari'amuu qofa moo miti? Eessallee deemnee akka nuyi hojii hin arganneetiif kan xalaa barreesse Oromoodha. OPDO. Eega dhannee iddoo biraan rakkannee dandhee hojii eega arganneen booda ji'a 2-3 eega hojjenneen booda mindaan keenya utuu nuun kaffalamin akka hojii irraa akka isaan nu ari'an kan nu taasise OPDO. Kana tokkoon isaanii namoota lubbuudhaan jiranidha. Maqaa dha'uun hin danda'amu. Ammoonaa nama guddaa fakkaatanii kan Oromoof dubbatan fakkaatanii sabboonaa fakkaatanii nama biyyaaf dubbatu fakkaatanii aangoo qabatanii har'allee namoota aangoo irra jiranidha jechuudha. Isaan booda yeroo lammataatiif yeroo ni hidhamu, yeroo jalqabaatiif yeroo ni hidhamu, kan dhufee mana koo kan itti agarsiise, kan dhufee na fuudhe OPDOdha ammas Oromoodha jechuudha. Anaan eega na hidhaniin booda immoo ijoolleen koo akka isaan rakkataniif, akka isaan nyaatanii hin bulleef, akka isaan hiyyoomaniif jecha kan haadha manaa koo hojii irraatii kan ari'e OPDOdha. Har'as jiru lubbuudhaan jiru jarreen kun. Har'a nama fakkaatanii, dhugaa fakkaatanii, nama sabaaf haasa'u fakkaatanii yeroo isaan deebisanii nama immoo nama qulqulluu fuudhanii yeroo isaan diina gochuu yeroo isaan yaadanii baay'ee namatti dhaga'ama. Eega hidhamneen booda ishee haadha manaa kootis eega hojii irraatii ari'aniin booda deebi'ee gaafan hojiitti immoo gaafan deebi'u yeroo lammataaf ammas kan na hiisisu OPDOdha. Kun hundumtuu tokkoon kan taa'edha jechuudha. Kanaatiif jarri kun har'a homaa nan goonee kan isaan ajaju dhuguma yeroo sana wayyaanee ajajamuun isaanii sirriidha jedhee yaadu. Akka har'a deebisanii Oromootti morman, Oromootti falman kan gaafa sana wayyaanee jala dhaabbachuu maaliif danda'an? Maaliif dadhaban? Har'a ofii isaanii qulqulluu godhanii gaafa sana ashkarii ta'anii jala gugguufanii saba isaanii miidhaa turanii, saba isaanii saamaa turanii, saamsisaa turanii, ajjeesaa turanii, hidhaa turanii har'a immoo deebisanii namoota hidhamaa turre, namoota kaleessa dararamaa turre, namoota sana hundumtuu nama kana hundumaa fuudhanii cufamaa gochuu barbaada. Wanta nama gaddisiisu tokkoon isinitti himuudhaaf hamma irraatti kan namatti isinitti himuu barbaadu tokko yoo jiraate Haroo Saboo keessa gaaf tokko mana hidhaa keessa jiru. Namoota mana hidhaa sana keessa jiran hunduma isaanii hin baasanii mana hidhaa sana keessaati. Kana qofaa kun hambisan. Halkan qofaa kun hambisan. Halkan dhukaasni tokko ka'e. Gaafa dhukaasni ka'u halkan keessaati gara sa'aatii 8 ta'a. Sa'aatii 8tti dhufanii kottu naan jedhan. Kottu jedhanii jennaan an mana hidhaa gara biraatti na geessuun se'e. Jennaan waan ani irra ceessu gasaa koo fudhadhee bahu jennaan dhiisisa maal goota naan jedhan. Na fuudhanii ba'aniitu bakka tokkotti na geessan. Ajajaa isaanii biratti na geessan. Ajajaa isaan gaafa sana biratti na geessan hamba har'a hin yoonaan jedhan maqaa isaa himuu nan danda'a. Eenyu akka inni ta'e. OPDOdha. Namichi kun irras lubbuudhaan jira. Isatti na geessan. Isatti gaafa na geessan maaliif fiddanii jedhe namichi dhugaatii dhugee rafeera guyyaa isaa ayyaana ture. Maaliif fiddan namicha kana jennaan kunoo abaawwatu dhufee addanaati dhukaasa nutti banee mana hidhaa cabsee baasisuudhaaf jedhee jennaan finnee dhufnee jedhan.
Maaliif gara koo fiduree jedheen. Situ ajajatti kenna kaa eessatti akka geessinu nutti mii maal akka goonu nutti mii jedhan. Jennaan maal jedha anaan maal gaafa ture jedheen achi kun achi gadi baaftanii akka gootan hin gootanii naan jedheen. Maal jetteedhaan ammas achi gadi baasaatii akka beektan godhaa jedheen. Jennaan na fuudhanii ba'an. Inni tokko na dura deema lama sadii immoo na booddee deemu baatirii qabanii deemu. Halkan sa'aatii 8 sa'aatii 8 na fuudhanii ka'anii hamma sa'aatii 10tti caakkaa keessa na deemsisan. Caakkaa tokko keessa na deemsisanii dhaqanii taa'ii naan jedhan. Jilbeenfadhu naan jedhan. Caakkaa keessa jechuudha. Kana waraanni inni kana godhu OPDOdha. Inni ajajeessu OPDOdha. Har'a nama lubbuudhaan jiru jechuudha. Jennaan taa'ii naan jedhan narraa siqanii baatirii natti qabanii inni tokko wanna natti qabee natti qiyaafateera. Booddee achi keessaatii inni tokko baheetu sila warri achi keessa duraan wayi tokko sakatta'a wayiif warri ba'an duraan dhukaasa waan tureef dhukaasa sanaaf jecha maal dhukaasa sun maalirraa akka madde maal akka ka'e isa adda baasuudhaaf namoota ba'antu jiru. Isaan ba'anii maal goota maal gochaa jirta jedhanii gaafatan. Jennaan jaalabalutu tarkaanfii fudhadhu nuun jennaan finnee dhufne jedhan. Tarkaanfii maalii jedhee gaafateen maal hin beekan nuyi itti geessinee jennaan achitti gadi baasaatii dhimma itti godhaa nuun jedhee jedhan. Jennaan maaliif akkas gootu jennaan abaa'ootu dhufee baasuudhaaf jedhee jennaan sababii kanaaf kana goonaa jennaan. Abaa'oo maaliitu baasa? Namichi dhukaasni itti baname qotee bulaadha. Karaa mana hidhaa kanatu inni darbaa jiru halkan inni darbaa jiru dhaabbadhu jennaan dhaabbachuu dide. Dhaabbachuu didee sodaatee yeroo inni akkas fiiguu isatti dhukaasan achi keessaa bahee fiigeetti dhukaasan. Dhukaasni suni gaafa sana ayyaana ture taaddisoo jedhu isaanii taaddisoo isaanii irra ture hundumtuu machaa'eera hundumtuu dhukaasa gallakkise jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e namicha sana qotee bulaa sana qabataniiru isaan. Booddee lakki namicha qotee bulaa sana nuti qabanneerra namicha dhukaasni irratti baname nuti qabanneerra nama nagaan ajjeesinaa jedhanii. Jennaan halkanii na fuudhanii kaanii sa'aatii 3 eegana naannessanii booda sa'aatii 11tti fidanii deebisanii mana hidhaatti na galchan. Kana hundumaa kan gochaa ture. Nan dararre jechuun danda'u. OPDO'n nan dararre jechuun danda'u. Yookaanis wayyaaneen nan dararru jechuun danda'u. Sirna isaati kanan gaafatu. Sirna kana hunduma haa ta'u enneetti dhiifne. Mana hidhaa keessatti maal akka ta'aa turre mana hidhaa keessatti mana kutaa tokko keessatti mana dukkanaa keessatti halkaniif guyyaan isaa hin beekamne keessatti sa'aatiin isaa ajaan isaa nama hin ciibsine keessatti yeroo meeqa akka hidhame natu beeku. Kana hunduma dararaan narra hin geenye jechuu hin danda'u. Garuu wanti darbeera. Kana hundumaa keessa akka waan cubbuu hin qabneetti cubbamoonni harki isaanii dhiigaan guutu. Akkamitti waa'ee namaa haasa'uu danda'u? Mooraalii maaliin nama dura dhaabbatanii waa'ee Oromummaa haasa'uu danda'u? Kaleessa Oromoo ajjeesaa turanii har'a utoo ajjeesaa